Nageenyi badhaadha bakka jirtan hundattuu nagaan waqaa isiniif haa ta'u jedha. Adhammoo akkuma baratame waan tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Annis maal yoo jettan haadha haati siif maali jedhee viidiyoo 2-3 dalagee ture. Adhallee isuma deebi'ee dalaguu barbaada. Siif haati maalidha? Waa tokko isin haa gaafadhuuti. Namni haadha ofii kabajuu hin dandeenye, namni haadha ofii ulfeessuu hin dandeenye, namni haadha ofii ansii jira jedhee ofitti qabuu hin dandeenye jiruun isaa hin eebbifa jettanii yaaddanii? Baagalti isaa hin eebbifama jettanii yaaddanii? Namni haadha tiyya maalirra jirti, haati tiyya maal rakkatteetti jedhee hin yaadne hin eebbifama jettanii yaaddanii? Kun gaafiin kun isinumaafi. Deebii keessan mee komentii jalatti nuuf kaayaa. Warri haati qabdan hundumtinu namni haadha hin qabne hin jiru. Haadha keessan akkamitti ilaalaa jirtan? Haadha keessan akkamitti qabatanii jirtan? Ceela'aa gadoo ittiin taatanii bira darbaattan moo haadha koo ansii jira jettanii ofitti qabdanii ilaalaa jirtan? Hundumti keessanuu gaafii kanaaf deebii isin irraa barbaada. Deebii keessan ammoo deebii bareedaa akkanaa deebitan abdii guutuu qaba. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Eebbi waaqaa, eebbi haadhaa isin irraa hin hafin jedhaa. Galatoomaa jiraadhaa, umurii dheeraanaaf jiraadhaa. Kun Abdii Miidiyaadha. Abdii Miidiyaa subscribe, share, like akka gootan ammoo asumaan kabajaa fi jaalala guddaan isin gaafadha. Ulfaadhaa, isin jaaladha. Samaayin kun hin bareedu? Baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirtanii wantoonni isaa busheessuu illee hin jiru. Baay'ee namatti tola. Garuu yoo akkanatti suuraan ilaalu dhiyoo fakkaata. Namni eebba haadhaa hin qabnes wanti hundumtinuu osoo dhiyoo itti fakkaatu jalaa fagaata. Eebba haadhaa argachuuf ammoo haadha siqaatii eebba isiirraa fudhadhaa. Ulfaadhaa, kabajamaa isinin jedha.